jettanii laayifii ofii daddabarsitan. Obsaan jiraatellee waraabamne godhin ta'in fooloon kenna yoo bakka kuma namarraa ol siiqin haadhara. Tuki kanarra feemas waan gaarii isinitti fakkaatina. Wallaahi waan akkana badaan agarra. Laayifii namaa seeraa fooloo na gootanillee warri fooloo na tachitan ani barbaade feemas. Inshaallah obsaayyee inshaallah. Yooma yuunifoormiillee wal harkaa fudhannee raanni suni waraabamu jedhi ka biyyaa sun kaasii kana ka ofee gallaalama ka biyya namaa kana ka miidiyaa kana. Inshaallah waan akkana kana qabaata xirrik. Ani takkana xirrik. Miidiyaa kanarra beekamu dhabina wallaahi badaadha jechuudha. Miidiyaa kanarra beekamu baay'ee badaadha. Biroo godhee shamarran Baalee jechuun warqiidha. Jaalala ka jaalattu keessan akkasitti jaalattu isiif rabbitu beeka. Garuu asirra fiddee sii du'e sii cite jedhanii itti wazaawwattee itti ol kaatee jiru nu bira hin jiru hin duutan malee. Wanni akkanaa nu bira hin jiru. Kuma waa'ee ibsishaa fi maakii kana isinillee ibsishaan kiyya makkushiinii akkanatti fuudhu. Maakii daanteennaa akkaan galaafatamtee intalli mul'ii gada walallee jirtu suurree godhattee nu waraabamuu qabdi. Bakka mul'ii ajaa'ibaa kana qabdi mi'atti inni nagarree mul'iin tun keessa hin jirtu keessa duudhi keessa achi seenee eegeen xiqqoon takkaas baate. Mara sheeppiidha bar sheeppiidha. Wallaahi sheeppii waan jedhamu qabdu argeeraadhaan dhaqilali viidiyoo isii. Ibsishaan biyya galuu hedaa dhabara geessina. Akka shamara baaleetti wal gurmeessina wala mucaan fayyaa hin qabu. Bari mucaan waan ta'e dhagaa jiran mucaan waan ta'e na argina dhoksii taatedha. Mucaan bar miidiyaa kanarra karaa bahaaraatiin deemu namni xiqqaan keessaan dhumedhaan hin danazzale danazii ta'e mucaan rifatee nama meeqaa keessaa mucattii gufuu karra jalaa tana. Bar gufuma karra jalaa tana. Qimamiidha silas maal taata mucattiin qimamiidha qimamnaatti. Qimamii si agarree kun maatiidha qimamii ta'uu. Mucattii bar qixxaa bilcheessuun beenu qixxaa bar. Mi amma tana ganaan. Isaanii sun hin baratti. Obsi ati amma ganaan baaletti galchanii nyaata nama hojjetaame mucaan fayyaa qabu qabala haageessanii warratti himna ijoollee biraa dhume karaa bishaanii kanatti bakka gaafsan fazzazi akka gaafsan danazii ta'e keessan deebine hin argu inni bakka dhufa guyyaa dalagaan oolaan dhufa fidaan hin dhufti diddibattee baran gaafuma isin lippistingii tokko teettee laayifirratti teettee dibattee nyaata malee walla jala saalfadhee Sheemii malee maaltu laayifirra taa'ee laayifii gubbarra taa'ee shappistingii dibata. Foodarii dibata. As gubbaa taa'ee isaan haasaa dibatti bar. Ara sheemuu. Rabbis naa qajeelchu. Waa isinii umurii nama qaqqaalii wanti maakiin jechuu akka Oromoon jaalatu akka beekamtii qabduuf wallaahi wallaahi adaba qabdiichu. Beekamtii dubbachuu. Habiibti beekamtii fi bulteen. Tokko miti beekamtiin haasa'ii wallahi lazim maafi beekamtii fi bultii wal bira madaaliin beekamtii tante uummata bira qabaadhu jaarsa kan kee biratti abbaan talin baranne miidiyaa irratti kalli wallahi hin baranne shuu uummata si jala torata habiibti namni alaasi jaalate jaarsa keetii barka manaasi horatu beekamtii miidiyaa irraa qunna gara gootaate. Isin amma uummanni akkamitti ibsee heerumtee fi duula haaraa isinillee asii itti duultan gaarii ta'a rabbeedha. Ani kabiraanan aarsinee bara kabiraanan mucoota bara wallahi tokko kiyya keessa hin jirti. Viidiyoo irratti hojjedhe hin jaaladha garuu wayita waan akkanaa kan argu namnummaan eebii akkanaa qabu xirriqmaa jedha. Xirriq. Ayidellame kun barki wanni diraamaa dalaydee turte baritti wanni raga ilaaltee yuutuubii baachisa waranii fidaniimi. Diraamaa yoo dalayde leesha akkanatti itti goggoguun isii maaliif tahama? Maal haajina biyyeedhaa miti? Namni kolfee taphatu hundi wanni miti bar lubbuu waanuma biraatii fi miti namni kan waliin kolfee taphatu. Rakkoo qabda. Ni diraamaa osoo waliin dalagan suuraa nu goote. Yaa Rabbi hawwii nutis. Yaa Rabbi. Ibsaan fuudheen galuun abadan osoo inni fidaa isa ishee godha ushaa kan badannaa. Abboo ijoolleetti guddaa itti nazalla deemtanii nama waliin hin dhayina abboo ibsaan nuuf qaalii maakiin nuuf qaalii hayi. Makkuush qaalii galteetti ibsaan ilma baaleeti na dhageeffadhaa maqaa maakiidhaan jaalatu bakka biraatti galche
jaalala raana dhageeffadha ummanni ibsishaa kanallee maakillee intala maarreeti inta anama maqaan dha'u jechuu asirra taa'ee isinii galee gurbaa warra maarree jedhaara baalummaa isaa tura lafa kaanii kanaaf isin irratti hin duudina. Yeroo kana deeggaruu qabnaa yuunumaa. Banni mucaa irratti hin duuleen mucaa keenya waan jenneen ijoolleen teena xiqqishoon isin dogongortee. Dhaamsinii baatirii dukkana keessatti waa siima. Miila sakalee ciisaa jira. Astaghfirullah. Ati tikit no sorry kam teessa dubbi ati eegali anaatu xumura. Diddami afura bara 2025 ጊዜ seenta lawxiin an fide maali lipstick diimaa dibadhee hin dhufee jechuudha. Change balziin qayyib lipstick jechuun change godhee hin dhufee jechuudha. You know isinis jijjiirama. Anama bara 2025 waa hedduun jijjiiramu. Bara 2025 YouTuber qaba jechuudha. YouTuber irratti baxalaq janna jechuudha amma kana boota. Thank you so much Bireedduutiyaa. Nama biraan isinif fakkaadhe lipstick diimaa dibannaa. Warra Goojjam tokkoon isinif fakkaadhe keeppii kana sete tuinaan ni rifattan gista qoto. Ndee guys kuda lama kanaan jiru taabtaabii qofanaan ta'in kun taabtaabiidha kuda lama ka jiru kun kuda lama ka jiru taabtaabiidha. Jaarsa raffisteen aan jala deeme amma gaafan yerumee jala dhuftee yoon laayifiseen jaarsa kee rafee kaatee dhiqattanii amma kaatanii amma nyaatanii amma dhuydanii amma maal godhu deemtan akkana ta'in na gaafattanii jechuudha. Astaghfirullah. Kena jarraman ta'e biftitiya. Anamma uduz heerume tokko fati tokkin fayyadamu. Lammaffaa osoo zuumii keessa galee koomentii jala deemee namaan arrabsu. Osoo hajjabadhe bakka waa'ee hijaabni sun dubbatu waa'ee shisma kabajaa uffata hajjabadhee san eegee jiraadha. Malee asiin allaziina amanuu qara'a asiin allaziina kafaruun qara'u. Amma deemee ispoortii yoo waan deemuu laata. Irramni nuti jammartii yaafuu hadha. Sa'a 2 rafanii ka'a. Sa'a takka rafanii ka'a. Daqiiqaa 30 rafanii ka'a. Osoo akkas ta'u sa'aatiin kun naggahe. Taasuma hirribuma takka hin rafne hirriba faayidaa qaba. Maaliif yaadame yaada kana diddaa fi yeruma dhiisee taa'u jirame maaliif yaadame maaliif yaada wallahi ijoollee otaalee tinyete na guddisaaru namicha ana maaltu na yaachisa